Kanaaf maaltu sitti dhagahame?
Booqa birraattiin baastee siif galata. Malkaa kana nu geessee siif galata. Waaqa salgan Booranaa, waaqa torban baaleentummaa, waaqa ciicoo gurraattii, waaqa bokkuu gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaalee immoo garaa talilaa. Guddicha irree jirmaa mooticha of hin bulaa. Meesi kadhannaa nu dhaga'i. Si waammannaa nu hawwaadhu. Waaqni nagaan nu bulche nagaan nu oolchu. Kan nagaan nu oolche nagaan nu hawwashu. Irra goraa nu hawwashu. Ummanni magaalaa naqamteen naannoo ishee keessummoota adda addaa qabannee godina keenya nagaa kadhachuuf nunne mee Waaqayyo nagaa nuuf haa buusu. Mee kan du'ellee lubbuu nuuf haa maaru. Kan hidhamellee nuuf haa hiiku. Kan deemellee nuuf haa galu. Kan maseenillee nuuf haa dhalu. Tokkummaa keenya tokkummaa kanniisaa haa godhu. Ayyee waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaalee immoo garaa taliilaa bacaqii gannaa nu baastee eekkamsa hamaa jalaa nu baastee rooba hamaa jalaa nu baastee lola hamaa jalaa nu baastee irreensa birraa irreensa malkaa Oromiyaa keessa jiru hundumaa irreenfannee asitti immoo har'a immoo malkaa aadaa irreenfachuu dhufne yaa Waaqayyo galanni kan kee haa ta'u barri bara quufaa haa ta'u barri bara jaalalaa haa ta'u barri bara tokkummaa haa ta'u beela hamaa nurraa qabi waraana hamaa nurraa qabi deega hamaa nurraa qabi. Bakkeen nagaa haa ta'u, waaqni kan roobaa haa ta'u, roobni kan margaa haa ta'u, margi kan taa'aa haa ta'u, kadooreen abbaa haa ta'u. Dhaabee isin hin buqqisin, ijaaree isin hin diigin, fayyisee isin hin dhukkubsin, qajeelchee isin hin jallisin, beeksisee isin hin wallaalchisin, walitti qabee kee addaan isin hin baasin, irreeffannee kaanee waan irreessa keenya gufachiisu nutti hin fidin. Barri kun bara nagaa nuuf haa ta'u, bara araaraa nuuf haa ta'u, malkaan kun malkaa nagaa, malkaa itti irreeffannee bara nagaa baratti wallaalaan beeku nuuf haa ta'u. Eebbi keenya Waaqa haa ga'u. Eebbi keenya dachee keenya haa qabatu. Eebbi keenya uummata keenya haa qabatu. Eebbi keenya xiqqaa guddaa keenya haa qabatu. Eebbi keenya addunyaa guutuu haa qabatu. Eebbi keenya Naqqamti malkaa adaarraa ka'ee magaalaatti baadiyyaatti mana nama hundaa nagaan haa galu. Namni hunduu nagaan haa galu. Jennee Rabbi nuuf haa jedhu. Jennee Rabbi nuuf haa jedhu. Jennee gadaan Oromoo haa jedhu. dukkana gannaa keessaa booqaa birraatti waan nu baaseef galata gashinaa fi kan facaafanne margee daraaree jabaan godhatee fi galata gashinaa fi hundumtuu beela keessaa ganni beeladha. Beela keessaa gara quufaatti waan ce'eef boqqolloon asheetee atariin asheetee baaqelaan asheetee waan hundumtuu waan asheetee waaqa isaa galateeffata. Isa kanaaf egaa malkaa buunee galata kee yaa Waaq jenna. Irreessi irree Oromooti jechuun tokkummaa uumaa kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa walitti waame amantiin ilaallatu ilaalcha siyaasaan ilaallatu humna qabaannaan immoo diinni nu duran dhaabbattu. Isa kanaaf irreessi irree keenyaa kan jennu. Siiqqee Maccaa Daanuu Tashoomaadha. Kanan dhufe godina Shawaa Lixaadha. Aadaan keenya, duudhaan keenya, sirni keenya gaafa deebi'e baay'ee nutti tola. Godinaalee adda addaa irraa dhufnee asitti argamnee jirra.
ayyaana irreechaa Hadiyyaa kana deebisuudhaaf yeroo muraasaaf adda citeera jedhamee akkuma dhageenye yeroo ammaa kana immoo bifa ho'aadhaan aadaa isaa kan beeku qeerroon qarreen abbaan gadaa siiqqee uummanni kunoo waliin taanee gara malkaa Hadiyyaatti imalaa jirra. Baay'ee waan namatti toludha. Egaa irreecha jechuun jalqabumsaayyuu irree keenya waan ta'eef waliin taanee nageenya biyya keenya keessatti buusuun tokkummaa fi jaalala aadaan keenya jalqabumayyuu safuu qaba, duudhaa qaba, naamusa qaba. Isa kana waliin dabaallee dhalootaa fi qeerroof qarree keenyaa fi nagaan akka bu'u dhalootatti sirni kun illee karaa nagaa fi daandii seera qabeessa ta'een akka darbuuf dhaamsa koon dhaama. Badhaasaa Manuun jedhama. Asuma magaalaa Naqamtee keessa jira. Ganda Duwwaaf keessa jechuudha. Irreechi Hadiyyaa kun xiqqoo addaan citee ture. Amma immoo itti nu deebi'eera. Baay'ee itti gammanneerra. Irreessi immoo aadaa keenya, tokkummaa keenya, calaqqee eenyummaa keenyaati kan itti ibsannudha. Nu deebi'uu isaatti baay'ee gammanneerra. Siiqqee Godina Beddelleeti. Takist Dibaabaan jedhama. Irreessi malkaa Hadiyyaa baay'ee namatti tola. Baay'ee gammanneerra. Faaya keenyaan faayamnee qeerroo qarree abbaa gadaa siiqqee ijoolleen hundi keenya wal geenye akkanatti hiriirree irreeffachuu deemaa jirra. Baay'ee namatti tola. Anaaf irreessi aadaa kooti, eenyummaa kooti, dhiiga Oromummaati. Leensa Biraanuu Godina Buunoo Beddellee irraa dhufee irreechi malkaa Hadiyyaa waggaa 3 dura daachitee ture. Amma nu deebi'uu isaatiif baay'eetti gammannee hundi keenya faayamnee uffata aadaatiin irreeffachuu deemaa jirra. Mudee Sooriin jedhama. Biilaa irraa dhufe. Irreechi deebi'uu isaatti baay'een gammada. Irreechi irree keenya aadaa Oromoodha. Kanaafiyyuu irreechi deebi'uu isaaf baay'ee nan gammada. Jiraattu magaalaa Naqamteera. Baay'een gammadee yeroo jalqabaaf hin dhufe. Baay'ee namatti tola. Itti fufee kana caalaa immoo gaaruuf immoo akka wal arginu abdiin qaba. Baabbuyyee Geetaachoon jedhama. Kan jiraadhu magaalaa Naqamteedha. Irreechi fi Oromummaan waan gargar bahee ilaalamu miti. Kanaaf irreechi duudhaa ganama aadaa Oromoo isa jalqabaati jechuudha. Irreechi Hadiyyaa waggaa 3 kan addaan citee har'a gaafa nu deebi'u baay'ee gammanneerra. Irreecha malkaa keenyatti baanee gaafa waaqa keenya irreeffannu gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Irreechi deebi'ee nu dhufuu isaatti baay'ee gammanneerra. Waggaa waggaan itti hafuuf jenna.